Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayyega hordoftoota channel keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanu arrallee sagantaa biraatiin tan komiin adda addaa gama kiyya dhiyaattee jirtun gama keessan deebi'eetiin jira jechu. Komiin sunillee maali? Diraamaa dhiyoon tana dalayne diraamaa waa'ee abbaa gadaa kan maqaa isaa dhooynee dubbanne. Diraamaa sanirratti kan amma yaada kan nu dhufe jechu. Yaada nuu kan ni jettaniiti. Yaada komantii fi kana kanaan nu darartan amma kuno diraamaa sanirratti yaada isinii kan nuudhaaf ana obboleessi keessan Boonsaa Ibiroo Yusuf namni jaamu yaada isin gama keenya dhiyeessitan sanirratti hundaa'ee yaada isinii kan nuudhaaf dhufee jira jechu. Nuti diraamaa san wanni dalayneef abbaa gadaa hundaatu amantii teenya tuttuqaafii miti. Namni amantii teenya tuttuqa ka abbaa gadaa if jehee osoo takka ummanni if hin filanne an abbaa gadaati jee ifumaa if shuumee ifumaa if filee an abbaa gadaati jee ganda kana keessatti amantii namaa tuttuqu jiru jira. Eenyu sun jennaan godina Hargee Lixa aanaa Daaroo Labuu keessatti kan argamu Aliyyi Abdii jaaniin kan amantiin tun ta Arabaati ta maali jee amantii teenya tuttuqu. Nuti bakka amantiin teenya tuqamtutti ni isin teenyu amantiin ruhee teenya amantiin dhiiga keenya bakka amantiin teenya tuqamtutti nuti numaa hun teenyu jechu kara hundaanuu hangama sirra jiraannaaf jecha haqa dubbachuu dhiibna. Haqa ni dubbannaa miti ni dubbannaas. Abbaa gadaa hogguun jiru abbaa gadaa kaan hin baanoon abbaa gadaa amma Bayyanaa Sanbatoo faa Goobanaa Olaa faa isaanii miti. Isaan yoo natti aaranillee dhiifama isiniin jecha isaanii miti. Warra maqaa isaan balleessu jiru jira. Kanuma abbaa gadaa ifiin ta'in ifumaa if shuumee abbuma gadaa keenya qulqulliisan ka maqaa isa xureessu jiru jira jechu. As amantiin tun ta Arabaati maaliif salaattan soomanaas hin soomanina maali jee ka haasa'u jiru abbaa gadaa kan ifumaa firra kaa'e ifumaa if shuumee ifirra kaa'e. Kaan jechuun wanni nuti nu aarsu jiru amantii teenya tuttuqee amantiin tun ta Arabaata maal amantii Islaamaa ta Rabbiin nuuf filatamtuu tana. Nuti amantii faaya Rabbiin nuuf kana firratti irraanfachuu hin qabnu. Osoo amantii teenya tanarra amantii Islaamaa tanarra jirru warra khaatimaa tolee guyyaa qiyaamaa sanillee jannatul firdoosi harkatu Rabbiin haa godhu. Natti aariyan yoo natti aartallee maal nagootaa miteen natti aartullee waa takka narraan fiddoon yoo kam xiqqaate anuma jibbita malee maal nagoota wayatiin obaafta kana obaasu Rabbi ka waa hunda yoo rakkadhe kanin kadhadhu Rabbii kiyya tokkicha malee sin kadhadhoon bakka amantii teenya tuttuqxanitti waan feetee dhufa malee samii baatan. Warra abbaa gadaa osoo hin tahin ifi nuti abbaa gadaati warra jee maqaa abbaa gadaa arrabsu jiru jira. Sani kan nuti ammaan tana irratti haasoo jiru. Diraamaa sawwanii nuti dalayneef waa'ee kanaatiif. Alhamdulillah egaa nuti Oromoo ta'uu keenyaafuu nuti ittiin boonna. Nuti Oromoo. Baga Rabbiin Oromiyaa keessa nu dhalchiisee nutillee ka Oromoo nu godhe. Warri Oromoo taatan hundi keessan alhamdulillah yaa Rabbiif galata galcha. Ilmaan Oromoo jechuun qaqqaaliidha. Ilmaan Oromoo qaqqaaliidha. Nuti if jaalannaa nuti dura if jaalanna. Saniif alhamdulillah Oromoo keessaa dhalachuun keenya hedduu takka nu boonsaa jechuudha. Oromoonni keenya gootonni keenya kan amma lubbuun jiranii fi kan wareegaman hedduu jira. Kan qabsoo irratti umrii isaanii fixan. Saniif nuti wanni nu aarse warra abbaa gadaati jee amantii Islaamaa tuttuqu ka abbaa gadaa maqaa arrabsu jiru ka ifumaa firra kaa'e kana malee kanaan nu aarse malee nuti amantii namaa tuttuquufi miti. Amantii abbaan fedhe waan fedhe hordofuudhaaf mirga qaba. Fedhu tana hordofee san hordofu amantii tuttuquun garuu dhoorka. Amantii tana tuttuquun tun takkanaa diyaanii tuttuquun hin jirtuun sin jee hin jirtu arraafi barullee.
amantii abbaan fedhe tan fedhe hordofuu qaba. Tan fedhe hordofuu dandeessa. Adeeroo tafeeti seen deemii tafeeti seen garuu amantii namaan tuttuqinaa. Amantii abbaan waan fedhe hordofuudha qaba. Abbaan fedhe natti aari, abbaan fedhe na jibbi, waa takkas nan gootu samii baataa jechuudha. Idda amantii teenya tuttuqamtu nuti tetteenyee tuttuqaa amantii teenyaa inuma ittiin eeynu jechuudha. Nuut dura wareegama amantii teenya. Saniif komantii isin naa kannattan komantii kannachuun duratti viidiyoo nuti gallakkeefnisan xumurii sanboota komantii kannadhu adeerooti. Maal taate komantii kannadhu xumurii viidiyoo san osoon xumurre akkanuma komantii kannachuuf hin qaallichannan beekadhu yaa ka komantii nama arrabsu. Arraboota tattaaffii guddaa sirra goonaa beekadhu bakka ati jirtus jala yaana. Siigaa amantiin tun taarabaati jee yaa nama amantiin tun taarabaati jee nu arrabsu jiru. Amantii teenya tuttuqu jiru if eeggannaa guddaa gootu godhiin sinja. Viidiyoo san kan nuti dalaniisan mee xumurii Boonsaa TVG irra barreessiti. Ammumaan tana yuutuubii Boonsaa TVG seen irra barreessi ilaali. Kan mata dureen isaa salaataa fi soomanni kan arabaati ja'anii jalliftoonni kajuusan irra gaddeemiti viidiyoo dilaa jira. Tanga nuti gallakkeefne irra gaddeemi ilaalladhu siin baanaati. Ka komantii kan nachaalu aan xumuree gama kiyyaan. Nuti abbaa gadaa oguu jennu abbaa gadaa ka olii tuttuqutti hin jirru abbaa gadaa ka ifinjee ka daaroo labu qaallicha akka tokko godhatu kana baanna. San baanna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.